biyya gaarii inni kenne sanaaf waaqayyo gooftaa kee midhaanii. Yaa galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa ani kanarratti hin dubbadha guyyaa har'aa saba gabaabsee dhuma isinitti dubbachuu fi har'a waaqayyo garaa koo keessa kan kaa'e kanadha. Jiraachuuf, baay'achuuf, kakuu dhaaluuf, qabeenyi akka godhattuuf, biyya gaariif waan lafti kee biqishu himeera waaqayyo asirratti. Akkam yoo isa wajjiniin ta'an, yoo isa wajjin deeman, yoo isa wajjin jiraatan, yoo isa wajjiniin bahanii galan abdiin ni gale kanadha. Okay? Kuni yoo ettanii ijoolleen Israa'el waggaa 430 akka jedhamutti harka Gibxiitti akka kufanii booddee waaqayyo bilisummaa isaan baasee yookiis hurrii isaan baasee waanjoo isaan irraa egi cabsee na wajjin bu'aa garan sin agarsiisu biyyan isin geessu biyya sana dhaqaa dhaalaa egi jedhee isaan baasee dinqii baay'ee humna baay'eedhaan eenyummaa isaayyuu biyya Gibxi irratti mootii Gibxi irratti mul'isuudhaan isa duwwaa miti saba Israa'el yaada Gibxiif jireenya Gibxiin warra guutan warra Misrii wajjiniin garaan isaaniif yaadni isaanii amalli isaanii fi aadaan isaanii illee wal duukaa warra bale isaan jijjiiruudhaaf waaqayyo balaa baay'ee keessa gidiraa baay'ee keessa lolisa baay'ee keessa isaan dabarsechaa. Egi isaan baasee cal jedhaa na wajjin deemaa baay'ee na dhibaa. Karaa salphaa deemuu jirani karaa salphaan taane irra isaan kaaseetu isaan wajjiniin akka deeman isaan godhechaa. Baay'ee na dinqisiisa gooftaa Yesuus yeroo tokko akkana jedhe. Ana duukaa kan bu'uu barbaaddan of ganaa yerootti immoo waanjoo koo qabadhaa ana duukaa bu'aa jedhe. Maal jedhe? Of ganaa waanjoo koo qabadhaa na duukaa bu'aa garuu achi deemnan jedhe. Garatti deemu isaanitti himne. Eessa akka deemu, maal keessa akka deemu, maaliin akka deemu, biyya kam akka deemu, maal akka godhu piroograamii isaa isaanitti himne. Garuu na wajjin bu'u namni barbaade of haa ganu. Guyyaa guyyaatti immoo fannoo isaa baattatee na wajjiniin haa deemu jedhe. Kan biraan jedhe. Achi deemna, biyya akkasii deemna, Ameerikaa deemna, Awurooppaa deemna, Afrikaa deemna, achi deemna hin jedhe. Gara ani deemutti deemaa jechuu isaati. Sabni Israa'elis amma filannoo isaatiin gara barbaadeetti deema miti. Waaqayyo biyya Misir keessaa, biyya Gibxii keessaa dinqii baay'ee hojjechuudhaan karaa garbicha isaa Musee baase. Egi baasee booddee waan baay'ee keessa dabarse. Ariyatamuu keessa dabarse. Galaanni itti dhufe. Galaana ceesise. Galaana duwwaa miti. Bishaan hadhaan itti dhufe. Bishaan hadhaan immoo jijjiiree obaase. Sin hin dhibu. Otoo kana jedhaniitu dhaqeetu amma maal godhee otuma deemanii tulluu Siinaa jedhamu irratti isaan ga'anii achitti immoo seera isaaniif kenne. Seera isaanii irratti akkana jedhaga. Maal jedha? Ammas isin akka jiraattaniif akka baay'attaniif jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Yeroon kana dubbadhu maaloo waa tokko yaadadhaa. Gaafa ijoollee waaqayyoo taanu waaqayyootti hidhamnu hafuura waaqayyoof yaada waaqayyoo wajjiniin yeroo wal qabannu isa wajjiniin deemuu yeroo jalqabnu hin baay'annaa. Jireenyatti jiraanna hin duunu. Garuu akkam akka ta'e baruun sirriirra jira. Ijji kan ilaaluuf ijji kan hin argine. Kan yaada keenyaan qabachuu dandeenyu kan yaada keenyaan ol ta'e. Wanta baay'ee jiraati kana keessatti hubannaadhaan guyyaa har'a akkana dhaggeeffatan hin barbaada. Innis maal jedha? Ammas isin akka jiraattaniif akka baay'attaniif biyya waaqayyoo abboota keessaniif kennuudhaaf
kakuudhaan abdachiisa sanattis galtanii qabeenya keessaa akka godhataniif qabeenya akka godhataniif qabeenya godhachuu namni hin jaallanne hin jiru barammaa. Isin of eeggadhaatii abboommii ani har'a isin abboomu hundumaa eegaa jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Galanni Waaqayyo. Yesus Kiristoositti amanne jedhama barammaa gaa. Cubbuun keenya nurraa haqamee akkuma nama Gibxii keessaa bahu nuti immoo biyya lafaa keessaa baanee hidhaa baadhee hidda baay'ee nutti marseeru sana. Inni nurraa ciramee karaa gooftaa Yesus Kiristoos ijoollee isaa gaafa taanu jechaadha. Kun kakuu moofaadha. Garuu kakuu haaraattis wanti kun dabalamee dubbatama. Maal jedha? Gaafa isa duukaa buutanii gara kamitti akka deemtan yoo wallaaltan hin beektan ta'eyyuu asirratti garuu seera irratti isaaniif kaa'eera. Baay'achuu, jireenyaan jiraachuu, badhaadhuu, dhaaluu hundumaa akkasiin ta'u yoo barbaaddan waan ani isiniin jedhe dhagaa eegaa jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Bara ammaa jireenya ammaa kana keessa yoo yaaddani namni baay'een akka fedha isaa jiraachuu barbaada. Gooftaa Yesus Kiristoos cubburraa nu haquunsaa, ayyaana isaa nu laachuunsaa akka feene akka jiraachuu otoo hin taane mana isaa keessa jiraannee dinqii inni hojjetu, karaa inni hojjetu isa sana ilaallee isa wajjin baanee galuufi malee akka fedha keenya jiraachuuf miti. Akka yaada keenya akka abaluu jiraachuuf miti. Yaa obbolootaa kana yaadadhaa. Har'a nan isinitti Waaqayyo duwwaan abdii kan inni galee isinitti malee namni immoo maal akka ta'e akkamitti ta'e maal akka hojjetu torbeen isinitti hima Waaqayyo jedhe. Har'a garuu isinitti waan hin barbaadu Waaqayyo akkana jedhe. Ani jiraachuu barbaadu, dhaaluu barbaadu, eebbifamuu barbaadu, hundumaa akkasii ta'uu barbaadu, waan an isinitti dubbadhu, waan an sin gorsu dhaggeeffadhaa. Dhaggeeffadhaa eegaa yeroo jedhu dhageenya. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo eeguun isin rakkisa ta'a yaa obbolootaa. Eenyu yoo ta'u namni dhageessan amman Waaqayyoof hin abboomamnu taanaan isa nu uume, isa ni bite, isa karaaraa isaatti nu waame, isaaf hin abboomamnu taanaan rakkoodha. Namni baay'een wanta baay'ee tuttuquudhaan wanta hin taane keessatti kufaa. Gidiraan baane keessatti faa kufaa. Garuu wanta gaariin sinitti maa inni Waaqayyo amantiidhaan duukaa buuna. Itti fufee waan inni jedhu dhaggeeffadhaa. Lammaffaa irratti Waaqayyo gooftaan keessan gad isin deebisuudhaaf garaa keessan keessaa waan ture abboommii isaa hin eegduu fi hin eegdanii keessaa beekuudhaaf eeguu keessaniif eeguu dhiisuu keessan jechuudha. Kana baruudhaa fi beekuudhaa fi qoree isin ilaaluudhaaf jedheedha. Waaqayyo mataan isaa keessa keenya akka abboomamuuf akka isaan abboomamne qoree ilaaluuf ajajii inni nutti dubbatu gorsa inni nu laatu sana akka eegnuuf akka eegde baruudhaa fi wanta baay'ee keessa nu dabarsa jechaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkas jedhe ka garaa keessan akka garii qabattanii anaaf abboomamuu keessan keessa keessan kan jiru sana sagaleen isinitti dubbadhu sana dhaga'uu keessan baruu keessaniif iyyuu kanan godhaa jedhe. Itti aansee karaa inni lafa onaa sana keessa waggaa 40 kana isin adeemsisaa ture yaadadhaa. Bultii 40tti kan galanii waggaa 40 deemsise. Maaliifi namoonni isa wajjin bu'an karaa Waaqayyo barbaade deemuu malee karaa ofii barbaadan hin deemani jechaadha. Yoo isaan wajjin deeman garuu wanti inni dubbate, wanti inni yaade kun hundumtu akka ta'uu fi abdii galeeraaf, waadaa galeeraaf jiraattu, hin baay'attu, hin sooromtu jedha. Isa duwwaa miti. Han baay'ee na dinqu. Lakkoofsa 3 irratti maal jedha? Yommus
namoonni dubbii afaan waaqayyoo keessaa ba'uun malee buddeena duwwaadhaan akka hin jiraanne isaan barsiisuudhaaf jedhe dubbata. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo kan nyaannes yeroo barbaadu qaba jechaadha nurraa. Sagalee isaa dhaga'uudhaan duwwaa, sagalee isaa eegi dhageenye booda, sagalee isaa san duukaa buunee akka jiraannuuf sagalee isaa nu dhageessisaa jechaadha. Sagalee dhageenye sanatti immoo abboomamne akka jiraannuuf, hin jiraannuuf akka hin jiraanne nu agarsiisuuf jechaadha. Baay'ee na dinqisiisa. Kanaaf jedhe namni buddeen amma bara ammaa buddeen malee hin jiraadhuun rakkoodha. Rakkoodha bakka. Buddeen kun waan inni nama goone hin jiru. Garuu Waaqayyo maal jedha? No, namni buddeen duwwaan hin jiraatu. Sagalee Waaqayyo dhagee abboomamuudhaan. Sagalee Waaqayyo kana yeroo baay'ee sagalee dhageenya malee ijaan hin agarru. Waaqayyoon iyyuu ijaan hin agarru. Yeroo inni dubbatu, yeroo inni nu gorsu, yeroo inni kallattii nuu kennu malee isa hin agarru. Ijoolleen Waaqayyoo amantiidhaan akka jiraataniif agarsiisa jechaadha. Baay'ee dinqiidhaan har'atti akka naaf gale isinii gale yeroo ta'e hin beekan garuu maal jedha? Ana wajjin yoo jiraattan jedha. Hanamma irratti wal caccabsitanii, hanamma irratti rakkattanii, hanamma irratti fiigdan kun hinuma isinii ta'a. Garuu waan an isiniin jedhu eegaa. Irraan kaatinaa. Cimsaan eegaadha gara qobaatti baafatee waggaa 40 qobaatti baafatee lafa onaa keessatti saba isaa Waaqayyo akka jedhee gorsa. Ununoo har'a warra dhuunfate nu butate dhiiga isaatiin nu bite rakkina isaatiin warra nu bite nunoo maal gochuu barbaada Waaqayyo? Akka isa dhaggeeffannee isa wajjin baanee gallu barbaada. Waan inni jedhu hubannee akka baanee galu barbaada. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkanadha. Yommus namni dubbii afaan Waaqayyoo keessa ba'u malee buddeena duwwaadhaan akka hin jiraanne isaan barsiisuudhaaf. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo akkasitti nama jiraachisuu hin danda'a. Waggaa 40 kanas uffanni keessan isin irratti hin dhumne. Maaliif? Waaqayyotu isaa wajjin jira kaa. Miilli keessan hin dhiitofne. Maaliif? Waaqayyotu wajjin jira. Namni karaa deemu miilli isaa dhiitamu irra jira jechaadha. Garuu isaan hin dhiitofne. Wayyaan isaanii irratti maal hin taane? Hin dulloo. Miilli isaanii hin dhiitofne. Waaw. Egaa namni jedha ilma isaa akkuma abdatu. Bara ammaa namni nama abdata ta'a. Eeyyee. Akka abdatu Waaqayyo gooftaan keessan immoo isin abdachuusaa garaatti qabadha. Waaqayyo isin abdateera. Ijoollee kootii, saba kootii, kanan filadheerudha, kanan fo'adheerudha, kan kootii jedhee nutti boona jechaadha. Nutti boona jechaadha. Ijaa nutti boonuufi Waaqayyo keenya wajjiniin baane galla. Waaqayyo wajjiniin baane galla jechaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo kan nu barbaachisu gochuu danda'a. Gochuuttis jira. Innaa kana jedhee nu gorsa. Israa'elotaan akkana jedhe. Ani isin kan kooti gaa. Ani isin baafadheera. Hurrii isin baaseera. Wanjoo jalaa cabsee, wanjoo isinirra cabsee isin fuudheera kan kooti isin. Garuu baay'achuuf waan hundumni akkasii ta'uuf na wajjin jiraadha. Waantan ani jedhuu dhaga'a. Akka yaada keessaniif akka hawwii keessaniitti hin jenne. Waantan sinin jedhu dhaga'a. Dhaga'uu bichaam eeggadhaa. Gadhiisii miti ijoollee Waaqayyoo. Ijoollee Waaqayyoo gadhiisii miti. Karaa kam akka deemani, akkamitti akka deemani Waaqayyo isaanitti hin hima.
isaaniin adabaa jechaadha. Iddoo baay'ee dubbisuu hin dandeenya garuu gabaabsee dhuman kana isinii fixuun barbaada. Akkanadha. Egaa karaa isarra adeemtani isa sodaachisaadhaan isa sodaachuudhaanis karaa isa irra deemtan sodaachuudhaanis abboommii Waaqayyo gooftaa keessan eegaa. Isinirraa kana barbaachisaadha. Waaqayyo gooftaan keessan biyya gaariitti isa dachaansaa fi tulluunsaa burqaa bishaanii ijoo bishaanii fi bishaan lafaa jala qubatu isin hin galchaa. Biyya sanatti isin galchaa. Hin dheebottanii bishaan jira. Bishaan gaarii, bishaan burqaatu jira. Ana biraatiin dheebottanidha. Hin dheebottanidha. Isa duwwaa miti. Biyya ati otoo hin beelayin buddeen nyaattu. Biyya ati keessatti waan tokkollee hin dhabne dhaayedha. Ila biyyi suni biyya ani sii kenne, ristiin ani sii kenne, iddoon ani sii kaa'e. Iddooti amma jirtu kun. Maal miti? Waan tokkollee iddootti hin dhabne dhaayedha. Garuu isinitti fakkaata Waaqayyo wajjin warri jiraatan hin beela'u, hin rakkatu, hin gadoodu. Akkasuma nuun jettu miti warra Waaqayyoon tajaajilu. Ookis Waaqayyo wajjin warra bu'an kun bakka bo'uudha hojiin hojjetanii jettu. Agumaa. Dhugaa wal gaafanna bee nama hin haffisu mana Waaqayyoo keessa jiraachuun wanta ijaan hin argamne garuu yeroo hundaa kan nama jiraachisu. Minal baata baankii keessa ganzabni hin jiru ta'a. Wanta baay'ee garuu ijoolleen Waaqayyoo hin haffisaa dhuma jiraatu. Kana qoraa laalaa na qoraa laalaa jedheera kaa gooftaa isii yaadatu miti. Qoraa laalaa gooftaan akkas jedhe warra Gibxii keessaa ba'an. Lafa onaa irratti isaan waame qobaatti isaan gorsuudhaan akkana jedhe ana wajjin baatanii ana wajjin hin kaatanii waa tokkollee dhabdanii. Garuu eeguu dadhabdanii karaa korraa jallattanii gara barbaaddanitti deemtanii booddee nan komatinaa wanti kun hin ta'udha. Akka barbaadne jiraannaatti wanti kun isiniif hin ta'u. Ijoollee mu Waaqayyoo dhaggeeffadhaa. Waaqayyotu sin gadooche miti. Waaqayyotu gadi sin kuffise miti. Maaliifi hawwii kan biraaf akka baluun jiraadhaatti yaada abaluu fi wanta hambiraa yaaduttidha. Hanqabam kufuun jiru. Kanaaf hin kufinaa deebi'aa gara Waaqayyootti. Waaqayyo biraa waan dhibame hin jiru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhagaan biyyichaa sibiila qabedha. Tulloota isaa keessan sibiila diimaa qottee hin baaftaa jedhee jira. Sibiila diimaa baastaa. Shoorummaadha malee hiyyumni hin jiru achi jechuudha. Kanaafi ijoollee Waaqayyoo dhuguma Waaqayyotti ciccinee waa Waaqayyo nuun jedhe dhaggeeffachuu duwwaadhaan otoo baalee gallee wanti nuti irratti hin qabu. Akkamitti akkas nuun jecha jechuu hin dandeessu. Kiisii keessan keessaa baastanii yoo bittan malee namni yoo sin gaabbasee nyaattanii eebba miti inni. Fakkiidha. Kiisii keessan birrii keessan baasin malee namni kottu yaa nama Waaqayyoo jedhee wayyaa bitee sinitti uwwise eebba miti inni. Waaqayyo koo akkamitti akka hojjetu beekaa. Dhagaan bishaan baasaa. Waaqayyo garuu dhagaa keessaa bishaan baasa. Waaqayyo abbaa barbaade ergee sin jiraachisuu danda'a. Garuu isin abboommii isaa jala jiraachuun seera isaa eeguun si barbaachisa. Yaada keessaniin of hin rakkisinaa. Waaqayyo akkas jedhee sagalee isaatiin waadaa gareedha. Maal jedhee? Namni seeraan dhugaan na wajjin ba'ee galu homaan dhabu. Dhugaa miti? Sobaa kun.
yaa gidiraan jenne gidiraan nan arguu fi nan rakkadhaan kan biraa inni kan biraa innis immoo maal jedhe laphee keessan keessa kan jiru sagalee sana eeguu keessaniif dhiisuu keessan baruuf sana keessa sin dabarsee waggaa 40 lafa onaa keessa sin deemsisee jedhee dubbata. Akareedha waan hundumaa caalaa immoo baay'ee na tuqu. Atis nyaattee quufta biyya gaarii innis siif kenna sanaafis Waaqayyoon gooftaan kee ulfinaan hin jajattaa jedhee dubbata. Iddoo biraanin irra darbee tokkoon qaba. 9 lakkoofsa 9 moo 8 natti fakkaata. Saddeet akkanedha. Biyyichi biyya qamadii, biyya garbuu, biyya mukti, waynii, biyya mukti, harbuu, biyya roomaanii, biyya mukti, ejersaa fi biyya dammaatii jedha. Biyyi kun eessadha? Biyya kana mee barbaadame warra Oromoo dubbattan isin gaafa biraa miti. Biyyi kun eessadha? Biyyi kun hundumaa qabu. Biyyi kun eessadha? Eessadha? Biyyi kana hundumaa qabu. Exportii kan hin goone. Importii kan hin goone jechuudha. Iqirtaa. Exportii toon ta'in importiin kan hin goone biyya akkasii eessadha? Garuu lafarraa eessadha? Biyya lafarraa beektaa? Biyya akkasii. Biyya qamadii qabu. Biyya garbuu qabu. Biyya damma qabu. Biyya harbuu qabu. Maaloo natti dafiit? Hin qaban isaan garuu. Isaan kan hin qaban. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Baay'een gammada. Wanta kana kanaan dura akkasuma yaadaan ture. Biyyi kun eessadha jedheen barbaada. Biyya Israa'el keessa naanna'an ture. Biyyi qabdii Israa'el jennaan. Israa'el ofii isheeyyuu biyya biraatii guurteetudha. Han hojjetattu. Malee hin qabdu. Taara biyyi kun eessadha jedhee yaadaa ture. Biyya kana barbaadaan ture. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Biyyi kun iddoo qaba. Biyyi kun iddoo beeka. Ani garbuun iddoo biyya keenya jira. Qamadiin jira. Harbuun jira. Dammi jira. Sibiilis jira. Meetiin jira. Warqeen illee jira. Yaa biyyi tokko gar tokko qaba hundumaan qabu. Garuu guutummaadhumaan kana kan qabu biyyi jira. Biyyicha sana Waaqayyoo Israa'eliif akka laate Waaqayyoon dubbata. Saba Israa'el Gibxiidha warra ba'aniif. Nuufis immoo bara ammaa kana akka nuu laateeru baruun nuuf ta'a. Bara ammaa kana gooftaan nuu laateera. Maaliif? Harka isaa jira. Harka isaa jira. Ajaja isaarra jira. Adeemsa isaarra jira. Waaqayyotu saba isaaf kenneera. Eegi Iyesuus Kiristoos hin bitamnee booddee eebbi keenya harka Waaqayyoo jira. Gaafa abboomamnu, gaafa isaaf ajajamnu, gaafa isa wajjin baane gallu, Waaqni keenya eebbi isaan wajjin jira. Kanaaf maal jedha? Biyya ati otuu hin beelayin buddeena nyaattu. Biyya ati keessatti waan tokkollee hin dhabnedha. Biyyi suni jedhee dubbata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Achitti nyaata hin quuftaa. Biyya gaarii insiif kenne biyya gaarii inni siif kenne sanaafis immoo Waaqayyoof galata kee ulfina hin galchitaa jedhee dubbata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf akka sagala galateeffannee Waaqayyoon nu arjummaa nuu godheef, eebba nuu godheef, soora nuu godhe sanaaf isa galateeffannee akka jiraannuuf Waaqayyo mana isaatti nu waame malee akka gadoon nu miti. Akka rakkannu miti. Kanaaf amma isin warra tajaajilu duwwaa yaaddu ta'a. Tajaajilaa duwwaa miti. Musee duwwaatti miti kan dubbatu Waaqayyo. Aroon duwwaatti miti kan dubbatu. Iyyaasuu duwwaatti miti kan dubbatu. Saba Israa'el warra qotuu danda'u. Barsiisuu danda'u.
waan baay'ee hojjechuu danda'an jaroota sanatti dubbata. Ani hojii harka keessiin eebbisa. Wanti hojjettu ani eeginsi eebbisee eebba sanaan hin jiraattan. Ani yeroo hundaa keessa kootti natti dhaga'amu. Gooftaan koo namoota guutummaadhaan amantiidhaan duukaa bu'ani irrakkisu waaqayyoodha namana. Kuni baay'inaan miti gaa. Xinninaamis miti. Abboomamuudhaan, ajajamuudhaan, seera isaa eeguudhaan jechaadha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaafi kanatu natti dhaga'ama. Waaqayyoo kanas nuu kaa'eera harka keenya dura fuula keenya dura kaa'eera. Ana wajjiniin gaafa deemtanii waayyoo arguudhaa baattanii eebbi koo si wajjin jira eegi jedhe. Nurraa maaltu barbaachisaadha? Hanku nurraa barbaachisu maalidha? Abboomamuu duwwaadha. Mana isaa keessatti abboomamuu maaliin nu ajajeeru? Kadhachuu, sagalee isaa dubbisuu, hojii keenyatti babba'u, deebineeyoo ammus kadhachuu, sagalee isaa dubbisuu, gara inni nu ergetti immoo baanee hojii keenyatti babba'u. Kadhachuu yeroo jedhu waaqeffannaan achi keessa jira. Wal gargaaruun achi keessa jira. Wal wajjiniin dhaabachuun achi keessa jira. Hannurraa barbaadamu kana. Baqannee anaafoon taanee abaluuf malee jennee wal amannee wal tuffannee wal arrabsinee wal baqannee. Seera isaa keessaa jaan jirree fi yoo abaaramne eenyumaan iyyuu miknaata godhachuu hin dandeenye. Yaada keenya nu moo'ee jechaadha. Keessa keenya nu moo'ee jechaadha. Kanaafi eebba mul'atuu fi kan hin mul'anne jira. Eebbi kan mul'atu jira, kan hin mul'anne jira. Amma inni mul'anne, inni mul'atus kami yoo jettanii lafatti facaasni yoo biqile hin hammanna eebba mul'atudha. Garuu waaqayyo irraa yoo roobe akka mannaa immoo ani ijaa keenyaan hin agarreedha, ani hin qonneedha, ani hin laffaaneedha, dingata dhufee jechaadha. Kanas gochuu danda'a waaqayyo. Kanas hojjechuu hin danda'a waaqayyo. Kanas amanna waaqayyoon hojjennees hojii keenyatti nu eebbisa. Hojiin keenya nu kana hubaate immoo waaqayyo iddoo nuti hin beekne, iddoo nuti hin yaanne waa gochuu hin danda'a. Maal godhe Israa'eliin? Lafa onaa sana keessatti isaan fixuun barbaane hin beelofne akkas taane ennaan. Okay, hin turtu amma xinnoo turaa foon nyaattu. Waaqarraa gadi roobee isaan nyaachise. Achi nyaata waggaa 40 nyaatanii bara. Waaqayyo hin nuffu, waaqayyo hin dadhabu, waaqayyo hin dulloomu. Ittaanee garuu waa tokkotu ta'e. Maayini nu salachaa jedhe. Bakka nu salachaa hin dhuffine jedhe. Waaqayyo hammatti nuffitutti si gargaaruu danda'a. Garuu garaan namaa hamaadha. Adeemsi namaa gidiramaadha. Akkan silitti mee. Maayini mana waaqayyoo keessa ta'ee biyya lafaa ilaala. Mana waaqayyoo keessa ta'ee akka biyya lafaatti jiraachuu barbaada. Mana waaqayyoo keessa taa'eetu akka biyya lafaatti ba'ee galuu barbaada. Yeroo sana waaqayyo wajjin nu lola jechaadha. Akkuma abbaan ilmi lolu jechaadha. Akka ijoollee kootti sin ilaala, akka ijoollee kootti sin abdadha waaqayyo. Ijoollee hundumaatu abdatama miti. Kan ajajamu jira, kan hin ajajamne jira. Kan bitamu jira, kan hin bitamne jira jechaadha. Kana nu agarsiisa galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf har'a maal inni yoo jettanii ani asumaanan sidii xumura. Sabni waaqayyoo Misir kan bilisummaa ba'ee, Misir keessaa kan bilisummaa ba'ee achi deeme isa wajjin hin deemuudha. Isa waaqayyo isa wajjin godhatedha. Waaqayyo isa godhatedha. Eebbi kun himam kan hin ture. Himameen turre amma akka dhageenye sagaleen dubbanne kun eebbi kun isaanitti himame jechaadha. Har'as immoo egaa gooftaan amannee biyya lafaa jala baanee hanga gooftaan deebi'utti jireenyatti amma dhufee nu simatutti eebba kanaan akka jiraannu nuuf jedhameera, nutti dubbatameera. Hamman dhufutti gooftaa Yesuus Kiristoos ana wajjin butu bakka garan deemutti na laalaa deemaa jechuusaati.
ammas amantiidhaan gooftaa wajjin hin deemna. Bara dhukkubaa ta'uu hin danda'a. Bara lolaa ta'uu hin danda'a. Bara cabbii ta'uu hin danda'a. Bara qorraa ta'uu hin danda'a. Bara ho'aa ta'uu hin danda'a. Bara namni wal jibbu ta'a. Bara namni wal jaallachuu ta'u. Kan hundumaa keessatti nuti garuu waaqa wajjin hin deemuun nuuf ta'a jecha. Maaliif? Harka waaqayyootiin kan nu dhufu soorri, eebbi, gaariin kan nu dhufu. Waaqayyo abdii galeera. Maal jedhee? Jireenyatti jiraachuuf, baay'achuuf. Oh, hallelujah. Kakuu keessan dhaaluuf, qabeenya akka godhattaniif, biyya gaarii waan lafti keessan biqishu hirmaachuuf waan gootan akkan ansiniin jedhetti seera koo eegaa. Biyya lafaa hin hawwinaa. Amma torbee sinitti himaa, torbee innoo akkas jedhe sabni Israa'el immoo akkamitti deebisee kan jedhu torbee ilaalla. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Harka Waaqayyoo dadhabee miti. Harki Waaqayyoo laafee miti. Abdiin Waaqayyoos immoo gadhee ta'ee miti. Garuu durumaan dursaa namni egi uumame booddee Waaqayyoon ganuu jireenya isaa ajaa godhatee fi rakkoo akkasii jaa qabu malee manni Waaqayyoo mana eebbaati. Manni Waaqayyoo mana gammachuuti. Manni Waaqayyoo harka qullaallee taatanii haga buuddootti hin bullee dhagalanni Waaqayyoof haa ta'u. Kana dhaga. Yeroo tokko waa tokko dhaga'ee hin ture kanaan hin xumura. Dubartii tokkotu waa nagaddi. Hambaarii nagadu abbaa manaa ishee wajjiniini. Hambaarii hojjetee rakkitti gurgureennaan. Gabaa dhaqxeetu dhaabattee jirtuuti gurguramuu dide. Gurguramuu dinnaan hiyyeessa tokko argiteetu shilingitti gurgurte. Shilingii sanayyuu fuutee gamma maayinni maal jedheera. Isattiin gurgurtu kana shilingii sanaan waa tokko nuu bitiitii gabaadhaa nuufi dikoottu jedheera. Isheen gabaa keessa dhattee shilingiitti gurgurtee shilingii sanayyuu hiyyeessa tokko argitee isaaf laatte. Maaliifi laatteetu deebitee galte manatti. Abbaan manaa gallaani homtuu hin jiru. Maal taatee ani si ergeen turre akkas godhi jedheennaan. Maal anoo nan dhabee shilingii tokko tuqaatu isheeyyuu namaaf kan kenneen majanna. Maal nyaattee bultereennaan maal egaa inni afaan bane inni haa cufu balee ani maan irraa qabareette. Haan afaan bane inni maalaa godhu haa cufu malee ani cufuu hin danda'u kana afaan kana jetteen. Aaree rukuchuufis barbaade booddeen dhiise maalan godha jedheetu egaa dhaqeetu cal jedheetu dhiisee amma gara rafiitiitti biilla dhiqatanii nama gara sireetti yeroo ba'anii haga bu'eeloo bulan sila akkas jetteetti isheen inni afaan bane haa cufutteetti. Achitti inni otoo hin tureen sireetti ol ba'uuf jedhanii balballi dub jedha waan dhiita lafa. Baay'inni balbala dhiitu kuni balbala dhaabatee jechaadha akkas godha jedhan. Maaltu dhaabata harreetu lafa dhiita lagta fakkaata. Achi balbala bannaan daakuu haaraa amma daakame qalqalatti guutuu harreen baattee balbala dhaabatti. Harreen guutuu baattee dugda dhaabatti. Ilaallaan namni bira jiru. Harreen fiddeetti. Achitti irraa hiikee ol gasheetu ka'eega qiixxaa nuu qiixxa jedhee qiixxaa isaanii tumanii bulanii jedhani. Amma Waaqayyo akkuma isheen jette hambane cufe moo cufne? Cufe. Waaqayyo akkatti nama gargaaru. Waaqayyo akkamitti kan nama wajjiniin ta'ee nama gorsu. Akkamitti akka nama jiraatu ofiisaa hin beeka. Waan kana fakkaatu ijoollee Waaqayyoon tajaajilu hundi keenya ijoollummaa dhaqabne amma ammaatti hin beekne akkamitti Waaqayyo mana keenya eebbisu, maasii keenya eebbisu, maatii keenya eebbisu, hojii keenya eebbisu hin beekna. Garuu waan inni jedhe sana ajajamuun barbaachisaadha. Waaqayyo sinaa eebbisu. Kanan sinitti himaa
waaqayyo keessa mana waaqayyo dhuftanii bilisummaa baatanii ijoollee Kiristoos taatanii eebbaan baay'inaan daddabaluudhaan jiraattu malee hiyyumatti hin jiraattanii badisatti hin jiraattanii gadadummaatti hin jiraattanii hawwiin keessan waaqa taanaan waaqayyo hunduma isaayyuu isinii guuta akkuma jedhe sagalee isaa irratti jecha iddoo baay'ee isinii dubbisuu hin danda'a salphaadhumatti kanadhaan isinii dabarsu irra waaqayyo isinaa eebbisu mee kottaa hin kadhannaa maal jennee kadhanna yaa waaqayyo abdii nuu galte nuu raawwadhu wanta nutti dubbatte nuu raawwadhu hanfuundura keenya dhaabatee eebba keerraan nu dhariigu yaada keenya balleessu karaa keenya balleessuu jiraate yaa waaqayyo ati nurraa deebisi garuu laphee keenyaaf yaada keenya keessi keenya akka isa wajjiniin ta'u nu gargaari jechuudhaan hin kadhanna namni gooftaadhaan beektanii har'a karaa kanarratti rakkachan jiratti waaqayyo isinii har'a namni gooftaan beekne immoo gaaffii isinii ta'ee hundumtuu amantiidhaan qabamtanii yeroo baay'ee diinni keessan kan sin lolu yoo jiraattan immoo kanas isinitti hima deebi'a Yesus malee gooftaa malee waaqa isin uume malee homtuu hin jiru inni namoota isatti amananii isatti of kennanii lubbuu isaa kenneera lubbuu kenneera kan biraa dhiisaadha eegi inni lubbuu nuu kenne foon keenyaan kan itti jiraannu nun dhowwatu kanaaf gara waaqayyotti deebi'aatii kan foonii duwwaa ta'an jireenya bara bara argachuuf mootummaa waaqayyoo dhaaluuf harka keessan kennaa laphee keessan kennaa qalbii diddiirradhaa waaqayyo malee eebbi hin jiru waaqayyo isinaa eebbisu hin kadhanna yaa waaqayyo guyyaa kana sin kadhadha obboloota koo fuula kee dura wal jiranii warra yaada isaaniif qalbii isaanii gara keetti deeffachuutti jiranii amantootas ta'uu hin danda'u warra amantiitti dadhabanis ta'uu hin danda'u warra waa'ee keenyu sirriitti hin dhageenyes ta'uu hin danda'u yaa waaqayyo ati garuu isaan gargaaruun fedha kee haa ta'u eebbi kee isaan irraa bu'u araarri kee isaan irraa bu'u nagaan kee isaan irra haa bu'u keessi isaanii haa jijjiiramu waaqayyo ati akka homaa hin dhabne isaanitti beeksisi har'aan qabii dura isaanii bu'iiti akka abbaaf ilmaa isaan harka kee qabatanii si duukaa bu'uudhaan waan isaan isaaf hojjettu waan isaan jireenya isaanii keessatti gootu baranii si wajjin akka jiraachuu danda'an isaan gargaaruun fedha kee haa ta'u ati kana gootaa sin galateeffadha waaqa afaanii miti ati waaqa lapheeti waaqa bakkee miti waaqa keessaati kanaaf yaa waaqayyo jireenya isaanii jijjiiruudhaan isaan gaggeessuun fedha kee haa ta'u sittin dabarsee kenna eebbi kee isaan wajjiniin haa ta'u maqaa qulqulluuma kee Yesus Kiristoosiin ameen ameen waaqayyo sinaa eebbisu